Abbaa manaa koo isa jaallatamaa waan natti dhagame jecha ittiin ibsu waan hin dhabeef barreessuuf dirqame. Utuu wanta gammachiisaa kana sitti hin himin dura doktorii irraa adda baafachuuf torban lamaaf hospitaalatti deddeebi'an ture. Doktorris ulfa akkaan ta'ee fi ulfi kunis lakkuu akka ta'ee fi ijoolleen lakkuu kunis ji'a 7 booda akka dhalatan naaf mirkaneesseera. Haaya akkam jirtan hordoftoota Ramee Online nagaa keessanii nagaan keenya edduma jirtan hundatti sinaa ga'u. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e seenaa har'aa kana keessatti miidhaa gaa'ela keessatti obsa dhabuun fiduu wanna maatii tokkorra ga'e gabaabumatti seenaa baay'ee barsiisaa kan ta'edha. Akka irraa hubattanii abdii qabna waan ta'eef seenaa kana qabannee isin dhaanneerra seenaa abbaa manaa obsa dhabuudhaan haadha manaa isaa akkaataa isaatti ajjeese kana qabannee isiniif dhiyaanne hamma xumura viidiyoo keenyaatti nu faana tura jecha. Channel keenya faaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nuti dabalama akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu hin irraanfatina. Warroonni hamma ammaa subscribe gootanii akkasuma viidiyoo keenya like share gochuudhaan nu faana turtan hedduu isin galateeffannaa galatooma. Gaa'ela keessatti miidhaa obsa dhabuun qabu. Roobsanii fi Daraartuun erga wal fuudhanii waggaa 9 ta'eera. Haa ta'u malee mucaa hin godhanne. Kabajji waggaa 10ffaa isaanii otoo hin ga'in dura mucaa ni arganna jedhanii abdii guddaan jiraatu ture. Hiriyoonni tokko fi maatiin isaanii sababa isaan mucaa dhabaniif akka isaan wal hiikaniif dhiibbaa irraan ga'aa turan. Garuu jaalala isaan lamaan gidduu jiru irraa kan ka'e waliin hiikne. Baatii tokko erga darbee booda guyyaa tokko Roobsan utuu hojii irraa deebi'u haati manaa isaa dhiira waliin utuu karaa irra adeemtu fuulletti arge. Haati manaa isaa fi namichi isheen waliin adeemtu kunis gammadoo wayii fakkaatu. Ammas galgala tokko Roobsan utuu hojii irraa deebi'u namichumti inni kanaan dura ishee waliin karaa irra adeemu sun har'a konkolaataadhaan fidee balbalatti akka ishee buuse alaalatti arge. Roobsan yeroo kana arguu baay'ee aare ni gaddees. Guyyaa 2 booda Roobsan hojii irraa manatti galee bishaan burcuqqootti qabatee taa'ee dhugaa utuu jiru kanuma gidduutti bilbilli bilbilame. Roobsanis bilbila kaase. Namichi bilbilee hello gifti akkuma waadaa siif gale galgala kana dhufeen manatti si arga akkan si argu nan abdadha jedheeni. Utuu inni haasa'ee hin fixin Roobsan bilbila irratti cufe. Sagaleen nama bilbilee kun sagalee dhiiraa ture. Namichi bilbile kun haadha manaa koo waliin isa ani arge sana akka ta'u shakkii hin qabu jedhee garaa isaatti yaadaan haadha manaa koo dhiira kan biraaf kennaan jira jedhee na'ee hollachuu jalqabe. Yeroo kana burcuqqoon bishaanii harka isaa irra jiru lafa dhahee iddoo baay'eetti caccabe. Kana booda Daraartuun gara kutaa abbaan manaa ishee taa'aa jiru kanatti fiigtee nagaa keetii miti maal taate jettee isa gaafatte. Roobsan garuu aariidhaan achi of irraa ishee darbee isheenis ni kufte. Lafa kuftee ka'us socho'us ni didde. Sana booda Roobsan akka isheen burcuqqoo harka isaa irraa lafa dhahee caccabe sana irratti kufte hubate. Burcuqqoon caccabaan sun akka qaama ishee keessa sesseeneerus ni arge. Yeroo kana Roobsan gadi jedhee akka hafuurri ishee keessa jiruu fi onneen ishee dhahatu dhageeffate. Garuu haadha manaa isaa keessa hafuurri hin jiru, duuteetti. Baay'ee garmalee jeeqamee utuu jiru xalayaa harka ishee irratti arge. Xalayaa sana banee gaafa barreeffama achi keessa jiru argu baay'ee na'e. Barreeffama isaaf barreessite ture. Barreeffamichis akkas jedha. Abbaa manaa koo isa jaallatamaa waan natti dhagame jecha ittiin ibsu waan hin dhabeef barreessuuf dirqame. Utuu wanta gammachiisaa kana sitti hin himin dura doktorii
irraa adda baafachuuf torban lamaaf hospitaalatti deddeebi'an ture. Doktorris ulfa akkan ta'ee fi ulfi kunis lakkuu akka ta'ee fi ijoolleen lakkuu kunis ji'a torba booda akka dhalatan naaf mirkaneesseera. Doktorris sunis obboleessa koo isa yeroo dheeraaf wal jalaa badnee turre sana ta'ee argame. Inni anaaf ijoollee keenyaaf kafaltii tokko malee sirriitti kunuunsa gaarii akka godhu waadaa naaf galeera. Akkasumas galgala har'aa dhufee nu waliin hirbaata akka nyaatu waadaa nuuf galeera. Yeroo hunda ana waliin waan dhaabbatteef baay'ee galatoomi. Haadha manaa kee ishee jaallatamtuu irraa jettee isaaf barreessite. Barreeffamni kun harka Roobsan irraa lafa bu'aa utuu jiru balballi ni rukutame. Namichi balbala rukutes isa Roobsan haadha manaa isaa waliin arge sana ture. Hello Roobsan, ani Gurmeessan jedhama. Obboleessa haadha manaa keetiiti jedhee Roobsanitti dubbate. Kanuma gidduutti dhiigni obboleettii isaa dhangala'aa akka jiru arge. Atattamaan gara mana yaalaa ishee geesse. Garuu isheen yeroon itti darbeera. Obboleettii isaa haati manaa Roobsan ijoollee ishee lakkuu waliin duuteetti. Barumsa isiniif haa ta'u hordoftoota Ramee Online hariiroo yookiin walitti dhufeenya keessatti akkasumas gaa'ela keenya dabalatee waa'ee jaalallee keenyaa yookiin waa'ee haadha manaa yookiin abbaa manaa keenyaa waan argine yookiin waan dhageenye tokko utuu hin hubatin yookiin hin gaafatin dafnee aarree murtoo hin taane keessa seenuun gaarii miti. Gaa'ela keessatti waliif obsuun wal amanuu fi waliif beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee abbaa manaa yookiin haadha manaa keenyaa wanti nuti argine yookiin dhageenye yookiin amanne hundi dhugaa miti. Gaa'ela keessatti obsi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef Rabbiin hunda keenyaaf obsa haa kennu jecha har'aaf hasumarratti xumurra. Kan si wajjin ture ani Rameedha. Ramee Online irra seenaa kanarraa akka barattan yookiin akka hubattan abdiin qaba. Maarreessinis seenaa kana yoo jaallattan please viidiyoo kana like gochuu akka hin irraanfanne viidiyoolee dabalataa kanneen akkana argachuudhaaf chaanala keenya subscribe gochuudhaan akkasuma chaanala keenya jalatti viidiyoo bashannansiisoo barsiisoo ta'an hedduu argattu. Har'aaf immoo nagaatti isiniin jenneerra nagaan naaf tura.